yeroo kana nuuf kenne gooftaan ulfinaaf galata guddaa argatu. Dhiifama isaatii dabarsee dhufee har'a akka maaramii bobba'u beekanii maaramii bobba'aa ture kanaaf karaan keenya baay'ee cufaa ture. Taaksiin jiru karaan sasana normaali dhufamu karaa sun cufamee karaa biraa faana naanna'ama ture. Amma humna kootti gadamumaan bahee tu karaa biraa faana dhufamu baay'ee isaatiin asokee baay'ee naaf qachaa dhiifaman isin jedha. Dhiifama naa gootu baadii dafee dhufee boorota waaqeffachuun jalla kanas amalee fudhatee kanaaf dhiifama guddaa naa godha. Kana booddee dafee yoo deebiin dhufate kudha lamaan mana bahu qabaa jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Meeshaa yeroo kana nu keenya gooftaa keessaa walitti tokko taa'ee ta'e. Maqaa waaqayyoo eebbifamu kan keessa ta'ee jira. Akkuma beektan Masaraan jedhama maqaan koo. Dubbii waaqayyoo wajjin ilaallaa. Macaafa raajii Milkiyaas wajjin barannaa tokkee lamaan kana yoo waaqayyoo nu jiraachise yoo gooftaa Yesuus gidduu kanatti dhufu ta'e haala yeroo gaafa ilaallee waan dhufaatiin gooftaa waan baay'ee rifatee nu fakkaata. Yoonni dhufaatiin gooftaa amma torbee har'aatti ta'u ta'e waaqayyoo wajjin ilaallachuudha. Macaafa raajii Milkiyaas wajjin ilaallaa. Egaa kadhachaa turtan waaqeffachaa turtan waan ta'eef anis taaksii keessa yoo jiraadhe iyyuu afuura kootiin waaqayyoo wajjin waan tureef kallattiidhaan sa'aatiin keessa waan deebiif dubbii waaqayyoo ilaaluutti waliin adeemna. Macaafa raajii Milkiyaas wajjin ilaallaa jechuudha. Egaa sa'aatiitti fayyadamuuf daddafee adeema waan ta'eef namooti qabatanis daddafaa waan kana fayyada jettanii yaaddan dafaa qaqqabadhaa waan ariifadhee darbumoo yoo jiraate waan isin galee yoo jiraate irra nu deebi'i yoo isin jettan irra isin deebi'aa jechuudha. Egaa dudduubii macaafa kanaa gabaabaatti ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef macaafni keenya macaafni qulqulluun akkuma isin beektan bakka gurguddaa lamatti qoodama. Akka Kwaaraaf akka Kuumoofaatti qoodama. Macaafni akka Kuumoofaa macaafa 39 kan qabatu gaafa ta'u macaafni akka Kwaaraa 27 qabata. Egaa macaafni kun bakka lamatti qoodama. Macaafa raajii Milkiyaas macaafa akka Kuumoofaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Macaafotumti akka Kuumoofaa immoo bakka gurguddaa afuritti qoodamu. Macaafa seenaa, macaafa seeraa, macaafa walaloof, macaafa raajotaa jedhamanii bakka afuritti qoodamu. Macaafa raajii Milkiyaas macaafa raajotaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Macaafotni raajotaa iyyuu akkaataa adda addaatti qoodamu. Fakkeenyaaf akkaataa qabiyyee boqonnaa isaanii yookaas bal'ina boqonnaa isaanii irratti hundaa'uudhaan macaafa raajotaa macaafota raajota gurguddoof raajota xixiqqoo jedhamanii bakka lamatti qoodamu. Kuni baay'ina boqonnaa isaanii irratti hundaa'eeti. Kanaaf macaafa raajii Milkiyaas macaafota raajota xixiqqoo jedhaman keessaa isa tokkodha jechuudha. Macaafa raajotaa kana qofa otoo hin taane bara tajaajila raajota sanaarraa kan ka'es bakka gurguddaa sadiitti qoodamu macaafa raajotaa. Inni tokko macaafa raajotaa keessa raajota boojuu duraa kan jedhamu saba Israa'el utuu booji'amee gara Baabiloon yookanas gara Asooriin dhaqin dura yeroo isaan saba tokko ta'anii turanitti isaan dura warri tajaajilaa turan macaafa raajota boojuu duraa jedhamu. Biyya boojuutti kan tajaajilaa turanis turaniiru. Sabni Israa'el eega booji'ame keessumaa boojuu isa kan Baabiloonitti achitti waaqayyo isaan kaasee warri tajaajilaa turan warra akka Daani'eel fa'aa Hisqeel fa'aa raajota biyya boojuu jedhamu. Raajota gurguddoo sadan macaafa keenya keessaa nuyi sirriitti beekaman immoo raajota boojuu booddeetti. Sabni Israa'el boojuudhaan eega galanii booddee warri raajaa turan warra akka raajii Zakkaariyaas, Milkiyaasii fi raajii Haagee warri kun immoo raajota boojuu booddeetti. Sabni Israa'el eega galanii booddee warra raajaa turanidha. Kana qofa illee osoo hin taane naannoo isaaniitti tajaajilatti irratti hundaa'uudhaan raajoti bakka lamatti qoodamu. Israa'el warra kaabaa yookaan gosoota 10 warri tajaajilaa turanii raajota kaabaa jedhamu. Warra lixaa warra kibbaa tajaajilaa kan turan immoo Yihudaadhaaf Biniyaamiin warra kibbaa tajaajilaa kan turan raajota warra kibbaa jedhamanii beekamu. Egaa kana keessaa macaafa raajii Milkiyaas tokko raajota xixiqqoo keessaa tokko kan biraa raajota boojuu booddee keessaa tokko. Inni kan biraan immoo raajota Yihudaa keessaa illee tokko jechuudha. Maaliif sabni Israa'el warri kaabaa kurnan suni boojuu booddee seenaan isaanii jiru. Macaafni qulqulluun sun immoo Bible Geography yoo laaltanis hin jiru seenaan isaanii eessa akka isaan boodee jechuudha. Boojuu booddee kan argaman Yihudoota waan ta'eef Milkiyaas raajota warra kibbaa yookaan warra akka Yihudootaa jedhamee beekamaa jechuudha. Egaa amma tokko bakka hojii macaafa kanaa eegaluuf ilaallee waa'ee saba Israa'el seenaa isaanii utuu hin barin dura raajota tajaajiluu hin danda'amu waan ta'eef amma seenaa isaanii gabaabaatti isinitti himuudhaaf akkuma warra macaafa qulqulluu baratanii
sabni Israa'el warra kaaba kurnan warra Asooriin fudhatamanii bara dhibbato dhaloota Kiristoosiin bara torbaatanii lammaffaa jechuudha. Seenaan isaanii kaan isaanii eegasii. Warri kibbaa Yihuudooti immoo bara 586 kan isaan gara boojuutti fudhataman jechuudha. Warra boojuutti warri fudhataman warri jalqaba. Sabni Yihuudaa kun gaafa gara boojuudha kan kutata sadii kan isaan deemanii boojuudhaas deemanii gaafa gara kutata sadii dacheen deeman. Jalqaba warri booji'amanii fudhatamanii deeman keessaa namooti nuyi yaadan namooti gurguddoon Daani'eel, Meesaaq, Sadarkaa, Abedneegoon booji'amtoota warra jalqaba fudhataman keessaa warra tokkodha. Lammaffaa kutata lammaffaadhaan gaafa fudhataman isaan keessaa namni baay'ee beekamaan Hisqi'eeliin ture. Kutata sadaffaa immoo isa dhumaa Yerusaalem eega gubatee booddee isa dhumaa namooti bu'aa buusu jedhanii yaadaman hundumti isaanii daguugamanii gara biyya Baabiloonitti gaafa gabbu'an argitu. Egaa boojuu waggaa 70 booddee Waaqayyo saba kana gaafa achi ol deebisu sabi kun ammas kutata sadii achi ol deebi'an jechuudha. Sadiin gadi bu'anii sadiin ol deebi'an. Harka keessa mirgaa ol kaasaa. Waan sadii yoo gadi bu'an yoodha. Waan sadii booliin deebi'edha. Waaqayyo baasaa kun kaffaleedha. Yoo kana amantii jettanii tuta isinii bakka bakka Yesuus Kiristoos. Kaayee namaa kaffale tokko tokko. Sadiin gadi bu'anii sadiin ol deebi'an. Haleluuyaa. Ameen. Tusi bukkee jiru maal harkanaa qabaati. Waan sadiin sadarkaa sadiin gadi bu'eette yoo ta'e sadarkaa sadiif waan sadii ol si deebisa Waaqayyoodha. Ameen jira bilisaanii. Ameen. Nama kaffale tokko tokko Waaqayyo kaasaa. Maqaa Waaqayyo barbaadaan kan eebbifame haa ta'u. Egaa gaafa achi ol deebi'anii booji'amtoota jalqabaa dura bu'ummaadhaan hoogganee fuudhee kan dhufe naannoo bara 338 namichi jalqabaa fuudhee dhufe eenyu jedhama? Booji'amtoota warra jalqabaa hoogganee biyya Baabiloonii gara biyya Kanaanitti fuudhee kan dhufe namichi gaggeessaan jalqabaa eenyu jedhama? Eenyu jedhama? Iyyaasuu miti. Lafa ini mana ulama wae mana ulama ijaaru biro ulama jaga keessa gafale keessa eenyu yaadatu Nehemiyaa miti nama jalqaba yeroo dhuma yaa tulluun qabeessana ati eenyu fuuldratti maangalee waaqayyo Zorobaabil jalqabaa jechuudha yeroo jalqabaatiif gaggeessaa Zorobaabil naannoo bara 338tti sabi kun achi ol deebi'an jechuudha. Achi ol gaafa deebi'an Zorobaabil maalirratti xiyyaafate mana qulqullummaa ijaaruu irratti xiyyaafate. Manni qulqullummaa kun Zorobaabil ijaaruu jalqabee yeroo sana raajummaadhaan kan jajjabeessaa turan eenyu fa'aa turanii Zakkaariyaas fa'aa Aagee fa'aa turanii eega manni qulqullummaa kun ijaarame booddee warri marsaa lammaffaa immoo gaggeessaa eenyuutiin dhufan Izraatiin dhufan. Izraan gaafa dhufu manni qulqullummaa ijaarameera waaqeffannaan mokkee dheeraa haa ta'u malee fiizikilii boojuu jala yoo deebi'an iyyuu afurii isaanii ammayyuu boojuu jala jira. Sabni kun ejjummaadhaan akkuma kana warra ormaa keessaa fuudhuudhaan cubbuu gurguddaa keessa jiru waan ta'eef Zorobaabil gaafa dhufu maalirratti xiyyaafate yoo ta'e inni immoo jireenya afuuraa namootaa isa diigan ijaaruu irratti xiyyaafate. Nehemiyaanis sadaffaa irratti kan dhufe Nehemiyaadha. Nehemiyaan immoo gaafa dhufu jireenya afuuraa namootaas akkuma kanas dallaa mana qulqullummaa ijaaruu irratti xiyyaafate. Yeroo baay'ee tajaajila Nehemiyaaf Izraa wal fakkaata. Tajaajila Nehemiyaaf Zorobaabil wal fakkaata maaliif mana qulqullummaa ijaaruuf dallaa ijaaruudha kan Izraa immoo jireenya afuuraa ijaaruudha. Waan isin waldaa keessaa keessa kuntuu jiraate baay'ee tokkumti paastar. Baay'ee turu yeroo tokko maal taane waldaa gaafa geggeessinu hundumti keenya hojii afuuraa deemnee mana ijaaruutti deemnee. Gidduutti isaa jireenya afuuraa obboloota maal ta'a? Baay'ee tokko. Al tokko immoo waa'ee mana ijaaraa bashadhiinne hundumti keenya tajaajila kana afuuraa duwwaatti deemnee. Waldaanis immoo kun hin jiru ta'e aduu kana keessa jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf yeroo hundumaa waldaan tokko fayya buleettii akka taatuu fi jireenya afuuraa irratti warri xiyyaafatan akkuma jiran akkuma kan misooma irratti waa'ee mana ijaaruu waa'ee ijaarsa addaatti kan xiyyaafate namoota jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo namoota waa'een ijaarsa manaa isaan dhibu isaan kakaasu dibbinis ni bakaasu. Ameen. Eegumsi isaanii jira. Ameen. Dhuma waldaa keenya keessaa koreen mana ijaarsaa kophaatti jira. Inni isaan ilaallata nu warri tajaajiltoonni immoo waa'ee dhimma afuuraa waa'ee duuka bu'uuraa barsiisuu waa'ee afuuraa guutamuu waa'ee jireenya afuuraa waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa waan afuuraa irratti xiyyaafate. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessa fuulli kun lamaayyuu jiraate waldaan kiristaanaa afuuraanis hin deemti ikoonomiidhaanis yookaan ijaarsa manaa gamootiinis hin deemti jechuudha. Egaa macaafni kun yoo barreeffame eega inni yoo jenne Nehemiyaan eega yeroo inni dhufu sabni Israa'el kun si'a lama kufan. Yeroo Israa'el dhufus cubbuu keessa jiru. Waggaa muraasa booddee gara waggaa 50 booddee Nehemiyaan gaafa dhufus ammas cubbuu kan biraa keessa deebi'anii jiru. Kanaaf Nehemiyaan
shankesa chabe gabo e waaqayyo fuudhee gadi ate saba kana ammas cubbu keessa akka nama qurxummii bishaan keessaa fuudhee yookaan akka nama waan dhoqqee keessa jiru tokko dhoqqee keessa jiru fuudhutti saba cubbu keessatti kufee jiru kana kufaatii keessaa fuudhee ka'ee dhaabee daldalli qulqullummaas ijaaree iddootti deebi'anii inni haagee faan jiraatu waaqayyo sun eebbisa. Manni qulqullummaa kun yeroo ijaaramu jalqabee waaqayyo sun eebbisa. Inni jedhu kun siraatee sabni kunis eebbifamee eega jireenyi isaanii afuraas akkuma kanas ikoonomiin isaanii illee fooyyee booddee hijaaratu yoo ta'e Nahimiyaan si'a lammaffaa hojiidhaaf yeroo inni Baabiloonitti deebi'u argu. Yeroo inni deebi'u argina jechuudha gara Baabiloonitti. Egaa sabni kun fooyya'eera ikoonomiidhaanis waan hundumaatiin jechuudha. Gaafa Nahimiyaan deebi'u gidduutti sabni kun amma si'a sadaffaa yeroo inni kufu argina. Yeroo inni kufu. Jireenyi fooyya'uuteetti gaafa fooyya'an nama rakkisti miti. Amma bona kana waaqayyo jindee bona rakkisti. Dhoqqeen isin jiru wanti nama rakkisu hojiinis jira. Biyyaas waa gurguranii buna fa'aa gurguranii waan namaa ergu shirshir nama gooti bona kana. Ganna kana yeroo bukkaaroo biroo waan tunnumtuu miti wantaatti. Kanaaf sabni kun yeroo rakkinaa bu'aatoonni waaqatti baqachaa turanii gaafa jireenyi fooyya'u yeroo isaan gooftaarraa galagalan waaqarraa galagalan waan adda addaatiin yeroo isaan cubbuu keessatti kufan argina. Egaa yeroo ammaa kana Nahimiyaan hin jiru, Zerubabel hin jiru, Nabishanii jalqabaas hin jiru gidduu kanatti yeroo sabni kufu argina. Saba kufe kana, saba booddee deebi'e kana, saba amanamummaa isa waaqayyo irraa kaase kana argeetu waaqayyo saba kana lammaffaa deebi'ee ofitti kaafachuudhaaf Milkiyaas nama jedhamu kana kaasee egaa waaqayyo. Saba si'a sadii afur kufe hin kufan kaa saba waaqayyo boojuudhaa deebisa. Waaqayyo isaan jaallatu jaalala waaqayyo raawwatee saba kana booddeetti deebi'ee gaa'ila isaatiin jireenya hawaasummaatiin tajaajila isaatiin saba waaqayyo gaddisiisu kana lammaffaa ofitti deebisuudhaaf waaqayyo Milkiyaas namicha jedhamu kana kaasee waaqayyo yeroo inni saba kanatti dubbatu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Waaqayyo har'as nu kaasa. Ameen. Ameen jettu. Ameen. Si'a sadii, si'a afur, si'a shan kufneerra yoo ta'e. Dadhabneerra yoo ta'e waaqayyo namoota dadhabuu kaasu nutti dubbatu kufneerra yoo ta'e seexanni bakka kee kana booddee hin jiru jedheera yoo ta'e lakkii jira keenya ammayyuu. Ameen. Waaqni እግዚአብሔር አምላካችን የእንደገና አምላክ ነው። አሜን። Ammas deebisee kan haaressu araarrisaaf ayyaanisaa guddaa kan ta'e waaqa akkasii waaqeffannaa waan ta'eef waaqatti abdiifachuun nu jiraatu. Milkiyaas jechuun ergamaa koo jechuudha hiikumti maqaa isaa. Waaqayyo ergamaa isaa Milkiyaasiin kaafatee yeroo inni itti saba kanatti dubbatu walii wajjin ilaala. Egaa erga nama kana dubbadhee qoqqooddaa macaafa kanaan isinitti hima. Qoqqooddaa akkamitti qoqqooddaa macaafa kunii kan jedhu qoqqooddaa macaafa kanaan isinitti hima. Macaafoti adda addaa akkaataa adda addaatti qoodaniiru hangaruu barumsa kanaaf akka ta'utti erga macaafa kanatu qayyarin akkaataa ani itti barumsa kana keessatti qoqqoodee isinitti himu. Har'a maal akka barannu sa'aatii booddee maal akka barannu torbee har'aa maal akka barannu maal akka xiyyaaffannu qoqqoodee isinitti himaa jechuudha. Qoqqooddaa macaafa kana yoo ilaalle inni jalqabaa amanamummaa waaqayyooti. Qoqqooddaan jalqabaa macaafa raajii Milkiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga shanii. Raajii Milkiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga shanii. Boqonnaa sadii lakkoofsa ja'aaf torba akkuma kanallee boqonnaa sadii lakkoofsa tokko hanga afuritti. Boqonnaa tokko hanga shanii, boqonnaa sadii ja'aaf torba, boqonnaa sadii lakkoofsa tokko hanga afuritti kan jiru kun waa'ee amanamummaa waaqayyoo dubbata ilaalan jechuudha. Inni lammaffaanii amanamummaa dhabuu lubootaati. Amanamummaa dhabuu lubootaa yookaan tajaajiltoota akka kumoofaa keessaa lubooti kun warra tokkodha. Amanamummaa dhabuu lubootaati. Kuni boqonnaa tokko lakkoofsa ja'a hanga boqonnaa lama lakkoofsa sagaliitti argatu. Macaafa raajii Milkiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa ja'a hanga boqonnaa lama lakkoofsa sagaliitti argatu. Amanamummaa dhabuu lubootaa. Boqonnaa tokko lakkoofsa ja'a hanga boqonnaa lama lakkoofsa sagaliitti. Inni sadaffaanii amanamummaa dhabuu saba sanaa. Amanamummaa dhabuu sabichaa argitu. Sabi guutummaan sabii Yihuudoota amanamummaa dhabuu isaanii argitu. Inni kun boqonnaa lama lakkoofsa 10 hanga lakkoofsa 17 argatu. Boqonnaa lama lakkoofsa 10 hanga lakkoofsa 17. Akkuma kanas boqonnaa 3 lakkoofsa 5 hanga 11tti. Boqonnaa 3 lakkoofsa 5 hanga 11tti. Yoo nariifadhee natti hima. Inni afuraffaan qoqqooddaa afuraffaanii amanamummaa namoota muraasaati. Namoota muraasi baay'een kan namni baay'ee yoo jiraatan iyyuu namoota muraasa waaqayyoof amanaman garuu akka jiran argannaa. Amanamummaa namoota muraasaa sabicha gidduutti argamaniiti. Inni kun boqonnaa 3 lakkoofsa 16 fi 17 argata.
macaafa raajii keessa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 fudhatu. Inni shanaffaaniif inni dhugaa qoqqooddaa macaafa kanaa warra isaaf amanamaniifis ta'e warra isaaf hin amanamneef gatii isaatii kennu Waaqayyo. Yeroo hundumaa waldaa kiristaanaa keessa bara Yesuus barammas amanamtooti jiru, warri hin amanamne warri Waaqayyoon haalan jiru, hundumaaf Waaqayyo gatii isaa kennu. Hundumaaf Waaqayyo gatii isaa kennu argitu isa shanaffaa. Kana boqonnaa 3 lakkoofsa 18 hanga boqonnaa 4 lakkoofsa 6 yookaan 7 jechuudha. Kana argina jechuudha. Hundumaaf gatii isaa kennu Waaqayyo. Boqonnaa 3 lakkoofsa 18 akkuma kanas boqonnaa 3 lakkoofsa 18 hanga boqonnaa 4 lakkoofsa 6 yookaan 7tti Waaqayyo warra nama amananiifis warra amanamuufis guyyaa booddeetti gatii isaanii saba akka inni kennu ilaallaa jechuudha. Egaa macaafa kana mata duree tokkoon walii wajjin qayyabanna jechuudha. Mata duree tokko walii wajjin qayyabanna. Mata duree walii wajjin qayyabannus amanamummaa mata duree jedhu walii wajjin qayyabanna jechuudha. Amanamummaa jechuudha. Mata duree macaafa kana macaafa kana mata duree adda addaatti kennu anuma akkaataa ergaa isaa gadi fageenyatti mata duree amanamummaa jedhamu jedhee macaafa kana walii wajjin ilaallaa jechuudha. Mee amanamummaa jedhame. Amanamummaa. Waan isin boo amanamummaan namni lamaaf isaa ol walii wajjin jiraachuudhaaf kan isaan dandeessisu keessaa isa hangafa isin qabaati. Namni lamaaf isaa ol Waaqayyoof namni walii wajjin jiraachuudhaaf amanamummaan baay'ee barbaachisaadha. Mootummaaf sabi walii wajjin jiraachuudhaaf amanamummaan baay'ee barbaachisaadha. Haati manaaf abbaa manaan walii wajjin jiraachuudhaaf amanamummaan baay'ee barbaachisaadha. Intalli fi haati abbaaf ilmi walii wajjin jiraachuudhaaf amanamummaan baay'ee barbaachisaadha. Namooti lama IMX-dhaan ijaaramanii waliin hojjechuudhaaf amanamummaan baay'ee barbaachisaadha. Tajaajiltootaaf amantoota gidduutti amanamummaan baay'ee barbaachisaadha kan isa jedhu. Baay'ee amanamummaan hin jiru taanaan wanti lamaaf isaa ol qaamni lamaaf isaa ol walii wajjin jiraachuu hin danda'u. Amanamummaan baay'ee murteessaadha. Bara keenya kana qurama jiruuf, rakkoo jiruuf, walajjeechaa jiruuf, warra adda addaa jiruuf rakkoon isaa waan yoo ta'u rakkoo amanamummaa dhabuuti. Waan kan biraan hin jiru jechuudha. Kanaafi amanamummaan baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo yaan isaan barbaachisu. Narra keessa mirgaa ol kaasaa yaa Waaqayyoodha. Amma waa'ee amanamummaa yeroo baradhu walaatii Waaqa nama dibanii amanamaa akkan ta'uuf ayyaana keenya irratti dhangalaase. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Keessumaa amanamummaan namaaf Waaqa gidduutti akkuma kana namaaf nama gidduuttis baay'ee barbaachisaadha. Inni kiristaanummaa ilma koof ilma Waaqayyoo ilma koof ilma nama kan biraa kana haala kiristaanummaa bira dhiisa. Waaqayyoo mootummaa isaa keessatti waa'ee maalii na gaafata inni waa'ee Waaqayyoo wajjin qabu waa'ee namaa wajjin qabu kanuma kiristaanummaa kan isa gaafata. Kan biraani sappoortiifiidha. Wantoota tokko jabeessuuf waan godhamanii yeroo hundumaa antanii waa'ee Waaqayyoon jaallachuu waa'ee nama jaallachuu na gaafata Waaqayyoo. Waa'ee isaaf amanamuu koof waa'ee obboleessaa amanamuu naannoo tolchaniif amanamuu na gaafata Waaqayyoo. Kanala waan kan biraa seetanaa maaliif nama negeriin nama gaafatu. Saleedhaaf maaliif nama negeriin nama gaafatu. Waa'ee amanamummaa naaf Waaqayyo gidduu jiruuf namaaf nama gidduu jiruutu baay'ee ishuu guddaadha jechuudha. Egaa akkuma waliin ilaalle background isaa waliin ilaalle booddee amanamummaa Waaqayyoo idhaa qabadha waliin amanamummaa Waaqayyoo amma gaa Waaqayyo saba kanaaf ammam amanamaa ta'uu isaa waliin ilaalle jechuudha. Waaqayyo amanamaa ta'uu